برافو عليه برافو يا ده سينكابو وادان كينيا سيول برامنس دم جيسا دي كفتي ده كان مول برافو وادا ولي سنة أكنا سيباتا يمو جيوم سدي سنرند برفن غاليتين كوتس قبل ما كان أما تقال يمو كيكوسي دوكو بيتو ربيتا رمضان كيس رمضان أبات توانا جيا كنا إيغاتين والكبرتي من يانس ددي بياتوري wanti murteeffadhee galee bakka aanamti bira jiraachuu amma sakkanni qallamni irraa dhaabachuu hin qabne yakkanni dhibee biraatiif saaxilamullee doktoritti himte hanqina dhiigaa kanaan fi galee achi taa'ee hojjettee wanti isa fayyadu tokko hin jiru yoo inni fayyaan qabaatiin yoo birriin kan mana yaalaatti dhumu nyaataaf dhugaatii jireenyi isaa gahaa hin taaneef faayidaa tokko warquu basaatii jechuudha malee murteeffadheetii miti kan hin ka'e. Aga semua asi dan mana rina diga fi la kot kot kosat la majra mana ke mitti mal kan fitun mali fi innumti nyaate doge wanto kot kontani kana fangara bi atti gale jette odati sana boda ummata tu sinin demin ummanni wa sinin jedu magasti gale sinin jala gasti gadda ta'a tumurana me wan nujala afi ma jallata sababni sa akana sibata ya amma haran ni bitati way Biddeeni moo Waanti bu amala rakkisaa akkasii qabu nyaata keessaa waan tokkotti deddeebi'een salachaa malee waan fedhe iyyuu yoo ta'e waan ittiin nama ifatu qabu nyaata waan argate cubbuun jaadha. Gaafa jalqabaatti hangeessuuf immoo isa duraa sana nyaachuu baatus gaafa lammaffaatti nyaateera yaani hanga ta'e yoo waan biraa deemnaan nyaatan hin beeku malee gaafa jalqabaa hin nyaanne injera naaf hidhii kottu jedhee injeran salachaamu nyaata bakkeedhaa nyaatamutti. maali injera? Tu kalari kanuma jaallatee dheeratti murteesse uffannaan si walumaa galatti gurraacha uffata gurraacha jaallatti uffata gurraachi halluu gurraacha jaallatti egaa argitanii maaliif na gaafattee hojjettee muusiban caammallee takkaan binnee fi lakkoofsi caammaa isaa 4241 thank you maaliif beettee dhiittee dallaa torba kuna warra koomantii irra na beeka bariisarra la hawla wala quwwata illa billah beektaa qaamni isaa guutummaan guututti waan hin fayyineef isa argasiin beekuu isa ammoo hanga ta'e gartokkeedhaan ciisa beektaa garaadhaan ciisa miila isaa kana yeroo hunda waan dhikkifatuuf ammallee yoo ta'e yeroo hedduu waa jala kaachuu jaallata miila jala. Ni tokko miiliyoonni biiliyoonni tokkotu jiraatte sila bareedaadha ulfaadhu galatoomi saatii akkanaa namni wal baqata malee walitti hin dhiyaatu ati fakkeenya dubartootaati. Tumurara waan dubbatattu yoo qabaatte gootitti dangara gootiin deemaduu fi waa baay'ee jira turan isii galee. Kana irratti dabalatees immoo daqiiqaa lama si kenneef eessa turte ati maqaa kee irraa kaasta. Kan hin maqaan koo isa kana jaallatamaa kana isaanuma na jaallatantu naa baasanii. Garuu bakka itti dhaladhee guddadhe kan inni dhaladhe godina Jimmaa Aanaa Gommaa baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti dhaladhee guddadhe yeroo dheeraadhaaf garuu biyya keessanuma hin jiraanne jechuun hin danda'ama waggoota dheeraaf biyya garaagaraa keessan ture. Ulfaadhu galatoom yeroo dhiyeenya kana yaani biyya biraa turte moo nam tokko baga wal argitan jedha nam tokko immoo waan danuu babarreessa gatitee fi biyya biraa turte moo namoota hin beekne jira jala biyyuma keessaa wal argattan moo biyya biraa turte ati kanaaf gaaffii kan biraa qabna gatiteef ati biyya biraa turte biyya namaa dhattetta moo biyyuma keessa taa'aa jirta siluma. Ani biyya keessan jiru biyya Suudiin ture waggoota dheeraadhaafi. Beelaanis immoo kan wal argine manuma yaalaatti sababuma dhukkuba isaatiin. Ayyee isa bira naannaqiniiti galatoomi biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraataa turte akkuma gommittiidha ijoollee aggaaroo seenaa hojjetanii anaa kan walitti qabdee jirtu intala aggaaroo tokko Samiiraa jedhamti anas Oromoo naaffeeraa bakka tokkotti anis dhiyaachuun barbaada bakka galatoomi obse amma gaaffiin keenya suuraa kanatu miidiyaa irra deddeemaa jira mubee gaafa qobaa mubee gaafa obsee mubee gaafa hundaa jechuudha akkasitti erga gaafanneen booda gara keetti immoo gara obseetti yeroo darbinu obseeni mubee wajjin yeroo inni fayyaa qabu
wal beetti moo yeroo inni akkasii kana wal beetti moo erga inni fayyaa dhabee akkas ta'eyyii wal barte. Egaa fi bareedaadha. Hubee duraan hin beekwani. Namatu na erge sababuma dhukkuba isaarratti addunyaadhuma keenya Nuraddiin Shaafii waliin haasofna yeroo dheeraatti illee beekta. Meesenjeraan natti barreessee viidiyoo sanatti ergee gaafa jalqaba osoo miidiyaatti hin bahin sababa makkaan keessa jiruuf jechuudha. Dhaqee daraa mucaa kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana Arabaatti akkas carraa ta'ee hin dhanne nama baay'ee dura koo dhaqee. Guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti bahee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadde dhaqee akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsa naa kenne Nuraddiin Shaafiitii guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalaatti dhattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokko tokkos nutti himanii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu obboleettiin keenya kuni haqa namaa dhossuun hin taatu amma gaa dhufeetanii waan lama wayii isinitti himaa. By the way tarii kan itti bultii kana kan itti haala galfattu rabbii siidhaaf gochuun mala. Obsee gaafa Liibiyaa ijoolleen Sikkoo Mandoo, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Oromoo kutaa 11, ijoolleen Lubbaabor obsee yoo dhiqqan beenne gaafa feesbuukii irratti ijoolleen 5 Liibiyaa keessatti nu jalaa qabamanu namni jalqaba kooyyuu sagalee ta'a ture isiidha. Garuu fuulaan baatee akkasitti teessee osoo hin taane gara feesbuukiitiin gara guruppii waatsaappii adda addaa hidhuutiin ijoolleen Liibiyaa keessa jiranu keessattuu maatiin obboleewwan keenya Aishaa Hajinamoo Tamimaa Tilmoo Kiimoo obboleessa keenya Naziif Rabbi rahmata isaaf godhu Liibiyaa ijoollee Sikkoo Mandoo lammaan sanaa miskuu abbaa nagaa yaadattu jedhee beeka 2019 feesbuukii irratti namni adda durummaadhaan guruppii adda addaa hidhee lakkoofsa 5 oltu jalaa gubate guruppii waan hiitu jechuudha. Namoonni tokko tokkos immoo wanni kun kijibaa maal beetu ajandaa waa hedduutu deemaa ture. Sana hunda dandeessee obboleettiin keenya anaa wajjin halkanii guyyaa namni ijoollee Liibiyaa keessa baasuu keessatti qooda leencaa qabdu obseen isii kana warri gaafa sana sagalee isii malee fuula isii hin beenne profaayilirallee quraana ofii waa biraakaatti malee footoo isii kaattee hin deemtu obseen gaafa Liibiyaa sana ijoollee waggaa 6 dura jechuudha. Waggaa 6 dura sagalee isii beektu obsettiin gaafa ijoollee Liibiyaa baasuu irratti bu'aa turte guruppii keessatti isin hirmaachisaa turte akkaawuntii maatii irratti maallaqa akka galchitan kan eegaa turte moderatorri yeroo sana antanaa keessatti admiiniin obsee kana galatoomii akka jettanii mucaan kun jabduu intala akka taatee fi ilmoo namaatii sagalee ta'uudhaan dubartii dhiira jechuu kan barbaachifne obseen ajaa'iba danuu hojjetti jedheen ergaa fuulaan ba'uu eegalte ajaa'iba danuu gara fuulduraattis hojjetti waan kana irratti jedheen abdii guddaa qabaa uummanni Oromoo hundi keessaniyyuu galatoomii jedhaanii warri gaafa sana immoo obseen kun eenyuun jedhaa turtani kunooti adda isinii baateetti isiniin jedhaa guyyaan ga'ee jennaan obsee gara kootiin galatoomii ulfaadhu siin jedhaa. Mucaa waliin waan dhufteef ani jaarsaaf jaartii siyaara isaan lamaan qofatu wajjin dhufe achi keessatti yeroo ilaalu jarjarina kanas hin qabdu ani jaartuu mataa seetan mucaadhaan jedhamiti akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal barreedee walitti adeemu warra keetii isiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti muudhaaf isiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti himamu kana keessa wal qoranne achi boodas baay'een jabeessine yeroo sanaa fi. Okay, dhaabadhu. Yeroo qorannaatti galtu kana mucaan adda dhufte akka nama ergasii beekutti. Onnee sii kana onnee gara laafummaa siiti moo bareedina siiti moo dhaaba siiti moo ilaalcha siin akkatti nama laaltu sana moo maa inni keessaa akkatti qorattu si godhee jaartii namaa obboleettii keetii jaartii keetii inni si geesse kuni maa inni keessaa hin sobin immoo sitti bareeddee haasaa sitti tolee isa siin si kaddamte sanatiyyuu kuftee si jala kaatti sanatti si mararee moo maa inni dubbadhuun dubbattaa miidiyaa. Yeroo sana ijumaan ani dhugaa rabbii dubbachuudhaan achuma ciisee waan rifachiifteen naanuma
yaa rabbi sabirii naa kenne yeroo akkanatti qabadhee manniiti. Namni madaaruma dhukkube shaara garuu. Nama gaafachuu dhaqee hayyee. Yeruma sanatti ijji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee argaa yeruma tokko. Qalbiin namatti maa dhugaadha. Hattee yeroo ilaaltu isinis hattee ilaalti suutaan akkatti. Ijji keenya jedhee tokko walirra buuteetu mayyii waa asirraa balbal jetti ijoollee maal kun jedhee maan bishaamatti dhugeetuma wanti callisu. Isitti na jaalisi ilaalti miti isitti jeesirra keessatti miti ijuma si fayyis qaxxitaa. Isin bakka baay'ee tokko naa cinqamti beektaa akkuma namni tokko namaaf cinqamu baay'ee tokko naa cinqamti. Bakka isan illee socho'u kana akkasittiin socho'u hin minaamin jettee haa yaani qalbiitti seef godhaan jira barreessaan jira irratti galmeessaan jira akkana eeguman yeroo tokkoof nanniisee dudduuba kiyyallee nama biraallee qorattee ani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture nayyeellaa maaliif hunda baaseen dubbadhu. Nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana duddubbaa illee na gaafatti. Baroo siraa kamitti siraa waa keessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu dhabbeedhaati dawwaltee hooma tokko keessaa fi minaamin jetti namni sun na gaafata akkasiin jedhaa jirti jettiin minaamin waan jedhu wayi nufa na birasi. Kan kanarraan Waigaa seenaa si mudatee fi waan tokko yeroo masilii kenneen nan dubbattu gaaffii gonfitadha. Jalqaba gaa yeroo sana ijji keessa wal hateera. Ija dubbiin ijaan seenta jedha Oromooni. Isiinis ija baaftee si ilaalaa turte akka himtetti bor mormuu hin dandeessu. Atis giddu natti hidhattee ilaalte ijji keessa walirra bu'ee wal rukutee warra. Ati kun nama gaarii nama bareedaa nama akkanaati jettee jajjabeessitu miti sa'atii namni sin barbaadu qaleessa fayyaa qaba mucaan isiniif handeessaa dirqama dhiyaachuun yoo isin hin dhiyaanne immoo footoo isin dhiyeessa akkasii kanaaf isinii gala jedhee yaada obsee galatoomii hayyee sana booda jaagaaffiin jaalalaa dhiyaatee siif hin ta'u maaloo jettee haamilee keessi eeddee atu ofitti qabatte deebii siin gaafa san si deebiftee waan tokko yeroo yaaddu ofitti qabachuun dirqama taanaan ofitti qabattee kaate amma argaa jirra haasaadhuma haasaa. Sana booda gaaffiin jaalalaa dhiyaatee obseen siif hin ta'u erga jettee xiqqoo si akka gammachuun sitti dhaga'amu gooteen booda pucuu si hin dardarreere mandardar jettee jarri. Dardarree pucuu si rakkinne maal warqiinaa bittaaree amala jaraati isiin kun moo obsee bira jirtu laata warqiinaa bittaaree. Inni kaa koo birrii ammanaa maatiin kee dirqama maatii koo birrii dhaquu qabu dirqama silkii ayfoonii tokko naa bittee manaa ammaan la dhibee maa waa isin gaafatte himi kaa waa isin jettee himi nanaa see waan dhagaa ture hayyee. Gara sanaan ani amma beektaa miila dhabuu kootti miila keessan galu tooyi gara sanatti naan bu'e. Namoonni baay'een birrii si nyaachuuf jedhis waa baay'ee saaseera. Waa'ee miila kiyyaatii miti laamma waa'ee miiraa yeroo sila dubbattu abdii si natti hortee fi mubee koo dhiifamaa obsee koo dhiifamaa wannan sirriitti uumaa hin bettu namni akka nuun jedhee naa seenaa lamin bakka barbaaddanu mubee miira keessa galuun hin jiru kanan siin jedhe kanaafani namni waa danuu jedha mubee. Namni ilmi namaa dhiisiiti sahaabonni keenya Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nama jalaan darbine akka amantaa keenyatti jiru. Ilmi namaa dhageessa waa gabaabaa wayii sitti maamu be. Ilmi namaa namichatu akkuma keetiif akka obsee kana dhaqee obsee jedhee walii galee dhaqee harree bitate beektaa. Gabaabumatti deeqaa tokko fakkeenya warra jala jiranuuf himama. Ilmi namaa nama jalaan boo haasaadhaan hin boo'in. Harree dhaqanii bitatanii fudhatanii galaa jiru. Mee nama maaltu galche? Kana dhaabatanii maal jedhan? Maal kun uummanni harreedhaa gadi harree birriitti baasanii bitanii kaanii oofanii galu irraan taanuu jedhe hamate si galee namni achumaan namni kun dhugaa jedhe maallaqatti baafne kottu jedhee lama taanii ol baanii irra taanii abbaa manaa wajjin haasaa namaa dhaga'anii sana booda namni biraa immoo itti dhufe maal kun uummanni amma harreen geenye lama taanii harree miskiina irra taa'uu jedhee hamate ammas ilmi namaa hay
dhugaadhaa marreen miskiina jedhee abbaan manarraa bu'ee haadha manaadhaan irra taa'eeti kophaa kee jedhee harkisee ammammoo. Ammas namni itti dhufee hin callimne maal jedhe maal kun namichi gowwaan birrii ifaajee fide harree bitee kee haadha manarra kaa'ee ofii miilaan deema ofiirran taa'u dubartii gadi buusee jedheen. Ha dhuguma jedhee namichi yaada namaa fudhate isii immoo buusee ofii isaatii irra taa'ee harkisee jedheen. Ammas namni maal jedheen maal ilmi nama maal jedheen macarashaa maal kun gowwaan haadha manaa miskiina miilaan deemsisaa ofiirra taa'aa jedheen. Hai dhugaadha jedhee giiftii koo jedhee gadi bu'e waa hunda goonee dadhabnee raasaa kan harree kana yoo ol fuunee baannee komii namaarraa baane yoo jedhe hayyee jetteen naabaa dhugaa gara fuulduraa jedhee gara duddubbaa qoree harreetti baatee deemuu jammare. Ammas ilmi namaatti dhufee maal jedhee beektaa inni illee namni harree sila miskiina jedhaa jiru amma maal jedhe ummanni kun ummata harreedha jedhe dhaabatee jarri dhaga'u maali harree birriitti baasanii bitanii lama ta'anii irra taa'u moo harree baachuutu caalee jennaan harree baatu jedhe. Ummanni kun maraachuuf yaa boo harreetti dhuma firraa kannee walaa mannee kan jedhe namichi kottu qilee wayinuu barbaadi jedhanii akkanii harreetti haadha sii kottu sinnoo arrabsiise jedhanii harree birrii jalaatiin bitan gatanii haasa namaa dhagaane jechuudha. Harka wal qabatanii deemnaan namni kilmaa tokko naasofne jarris nagaan galan maaltu bade birrii jalaa kassaran obboleessu haasaa namaa hin fudhatin ilmi namaa akkana. Wanti ilaaluu qabdu maali? Kaayyoon keessan eessa ture? Obseen maal gochuu dhufte? Harrammoo eessa geessaniittu? Gooliin galeera bakka jaallatti jibbite. Galmi ga'eera jechuudha. Galmi keessan obseef mubee wal arguudha. Kanaaf miira keessan jalaan galina. Galatoomaa maashaallah rabbi waliif isin dhiisu nama hoggaa kana ammoo ilmoo qabatee ilmoo mubee bakka ta'us hin jibbinu. Ilmoo obsee bakka ta'us hin jibbinu. Silamanuma bareedduuwwan keenya. Ilmoo qabattanii akkasiin gidduutti dhuftanu abdiin qabaa fataa jedhaati itti faashi gidduu. يا ربي فاروسي ملتي نون سلبي سمي بروفو لك درتي قالوا لله يا ربي فاروسي ملتي نون سلبي سمي بروفو لك درتي نون سلبي سمي بروفو لك درتي الحمد لله يا رب فاروسي ملتي نون سلبي سمي بروفو لك درتي نون سلبي سمي بروفو لك درتي